Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota YouTube chaanaalii Daraartuu Tube. Kam nagaa keessaniin nagaa alhamdulillah. Irra waan tokko isinitti agarsiisuudhaaf dhufe. Innis maali yoo jettanii waan na biratti argitan kana qurunfudii yookaan biyya Arabaatitti qirfaa jedhama, mismaarii jedhama. Biyya keenya qurunfudii bunaa jedhama. Isa argitan kana. Anam isa kana maankaa tokkoo fi maankama tokko waanuma yeroo takka itti asitti naqadhee danfisee jira jecha bishaan hagasiitti naqe danfee irraa dhumatee hamma kanatti deebi'ee kun bifa halluu kanaan jijjiiratee bareedee jira. Isin yoo barbaaddan daakuu feetan yoo daakuu feetan hin daattan yoo daattan garuu irra bareedaadha. Maaliif jennaan sirriitti halluun isaa kun keessaa baha jechaadha. Anamma hin daaknee jirame isaasitti naqadhe daqiiqaa 5 yookaan 6 akkas bishaan irra danfistanii ganni danfee bifa isaa kana jijjiiratu ima danfistanii kana jaalallee jijjiirachuu danda'a. Nama irraa ganumatti hin gaadhe irraa fuudhe akkas gootanii erga kaatanii booda mataa faayidaan isaa mataadhaaf mataan akka hin caccabne godhaa, akka hin buqqaane godhaa, bifa bareedaallee akka qabaatu godhaa, hin dheeressallee mataa baay'ee tokko dheeressallee. Waan hunda caalaa immoo kan guyyaa 2-3tti yeroo 2-3 jijjiirama isaa arguu dandeettan hin buqqa'u mataan isaa kanatti dibdan. Yoo yeroo hundumaa torbaan guyyaa 2-3 kan dibattan ta'e mataa hin jabeessa. Maaliifuu akka hin buqqaane waan godhuuf ni jabeessallee. Kanaaf torbeedhumatti yeroo 2 yoo dibattan akka mataan keessa isin jallaan buqqaaneef hin caccabneef torbaan yeroo 2 yoo fayyadamtan bareedaadha. Waan anillee itti fayyadamee argee waan jijjiirama guyyaa muraasa keessatti qabu keessaa inni kun isa tokko. Kan biraa immoo zayitii wajjin dibachuu dandeettani. Anama zayitii kana fayyadama. Zayitiin kun mataa kiyyaaf bareedaadha. Garuu noormaali nama hundaafuu zayitiin kun hin ta'a. Maaliif jennaan waan keemikaala hin qabneef jarrabaa laala yoo kasiin mijaatu ta'e yoo kasiin itti tolu ta'e dibattani mana hundaan jira jecha nama nyaata dalaguu mana arabaa hedduu keessatti hin argama. Kan akkanaa kana ta'eeti kan boqqollaa qabullee bareedaadha. Mataa namaa akka hin caccabne akka hin buqqaanillee godha innumaayyuu jecha. Innumti kun hin laaffisallee deebi'ee ammoo hin dheeressallee mataa wal qabatu kan addaa hin baane kanneen addaan yayaasallee. Dheerinni ammoo sirriitti dheeressa mataa zayitiin kun jecha. Ani zayitii mataa akkaayyuu biraa akka kana alaa hin fayyadamu. Isuma fayyadama kun akkuma argitan kana tokkocha fixee isa kanatti irraa naqadhee jira jecha. Bishaanuma fakkaatee yoo akkana ilaaltanii garuu zayitiidha. As keessaa sitti naqadhee. Inni biraa immoo mataa keenyaaf kan yeroo irra hedduu barbaachisu isa kana. Amma isa kana bishaan qurunfudii kana zayitii itti naqee walitti cuunfeeti isa kanatti naqadhee maaliifuu qaccee isaa kun waan qaawwa qabuuf jecha bishaan keessaa waan gadi naquu danda'uuf mataa hidda mataa hundayyuu waliin gahee sirriitti dibatamaa jechaadha. Haala kana yoo itti fayyadamtan yeroo gabaabaa keessa mataa keessan dheeressuu danda'a. Karaa gabaabaadhaa osoo zayitii takka alaa hin binne manuma keessan keessa fayyadamuu dandeettani. Qurunfudii kana immoo biyya Arabaa keessatti yoo bitachuu illee feetan gatii rakasa birrii 5 iyyuu waan guddaa tokko bitachuu dandeettani. Haala kanaan fayyadamaa waan nallee fayyadee natti tole isiniifillee qoodee isinin jedha. Zayitiin kun illee akkasuma rakasaa birrii 12 13 akkasii ni argitan kun asirratti qarshii 13 jedha. Isa ta'ee ka boqqollaa ta'ee ka wardii kana ta'ee hundinuu isaayyuu bareedaadha. Anaaf sirriitti naataa garuu waan akkasiitii obboleeyyan koo fayyadamaa warri maatii chaanaala kootii hin taane asumaan chaanaala kootiif maatii ta'a. Isinin jedha hanga waan biraatii walitti deebinutti galatoomaa yeroo gaarii qabaadha.